Tanaaf macaafan hankan amma siidee kana yoo abumaazin barreessine jettee abbaa barreesse raganaa fiduudha. Yookaan aamiin jettee fudhattee deemuudha. Histiin godhi waldeettu aamiinuma jettaa carraa biraan qabdu. Maashaallah. Alhamdulillah. Akkas. Galatoomii fudhachuu Kecha yoo barreesse malee abumaas keenyan barreessu barmatu waayyuu. fudhachuu keetiif galatoomii. Ani maala fudhadha abumaas fudhadhu wangeela isaatu barreesse. Assalamualaikum. Allahu akbar. Maal irratti na dhoowwuu dandeessan anaaf barreesse. Qawloota aboo ani maana dhorkite nama Oromooti. Abumaasitu barreesse bajaafa qulqulluu. Ibroota tokkoffaa dura naaf barreesse. Akkamitti? Akkanumatti akkamiin barreessa namni qalamaaniin barreessa. Otoo biroonni nargamee dura jirtan isin biyya lafaan dura jirtanii. Ni jira yaa. Ragaa nuuf kenna. Kunoo jiraachuu kiyya ka wayin du'e hin duune. No jechuun dura jiraachuu keessan ragaa nuuf kenna. Dubbi kan koo dhugoomsitamoo dhugoomsitatu dubbi kan koo. Waan keessa maala fudhadhaan? Ka Phaawulos dhugoomsitamoo dhugoomsitu. Nan dhugoomsa. Phaawulos argitee beeytaati. Phaawulosiif isin tokko moo? Ana argu jirtamoo Phaawulos argu jirta? Hojii Phaawulos hin argan. Hojii kiyya anoon argitamoon agartu ana fooniin qaama kiyya ana fura kiyya. Warri toon argiin amanane bifamoodha bee. Amma dubbii sakkasitti istanii waan barbaachisaa ta'e Ibroota mee abbummaan fedhe anarraa fuudhu Ibroota anaaf barreesse. Mee abbaan fedhe qaamni fedhe dhufee anaaf barreesse haa jedhu. Baga barreesse ammas Peenxeeta qaama Abumuwaaz hin barreessine qaama biraa fiddan anamman peenxeeta. ammas jalqaba irratti macaafa keessatti beektaa dhuga baatuun tokkoo fi lama yoo dhugaa baanjee dubbataami jalqaba irratti akka tiiktokitti lafa irrattis waaqa offline irratti jalqaba namni qotee nagaa kunooti Abumuwaaz kunoo. Aha ragaan fidaa. waan irratti barraa'u caafa jechuun barreeffama macaafni waraqaa caafanni barreeffama waraqaa irra jiru kanaafuu isin hin dhibin kun Ibroota Abumuwaaz barreesse shaanqoo diiyaaboolaa rataa baabaa kaatika parsaaniyaa haleluuyaa ameen furada gara wanta adda barraayee dhisa gara cuuphaa wayirraa haasa'u turtan diidoo yes jirti moo jirtu Almaaz cuuphaan Yesuus dura turte moo turre yeroo haasoftan sagalee waaqayyootti qoosutti dhiisamee waanuma Yesuus hin beektanii haleluuyaa jechuun qoosu jechuun tokko gooftaa galannee haa ta'u maalummaa Yesuus maaltu isiniif galee jecha amma nuu gallaan isinii galchuu jirrame yaa jirana maaluma haasoftan maal jechuu maalin sii kayye maal amma jettan haleluuyaa moo paraa deeboo gaaggidu nyambaasaa leessaan paraa sana dambaaranii jechuun moo maal jechuudha waanuma hundinuu kan waaqeffamu waaqayyoo tokkicha malee hin jiru Yesuus ilma namaati ergamaa waaqayyoo saba Israa'el jechuudha. Akkas jechuudha. Akkasii miti akka ragaa. Afaan haaraa. Afaan maaliiti? Afaan haaraa. Afaan haaraa. Eenyu si laate afaan haaraa? Namni gooftaatti akka jedhu sagalee waaqayyoo. Namni anatti amanu afaan haaraan dubbataa. Waan sun maa yoo qabate yoo nyaate. Ani dubbachaa jira haa kun itti amanee ati amantee waaqayyootti hin dubbatu. Dubbadhu mee afaan haaraa. Waan nyaatee ati waaqayyootti amantee? Waaqayyootti amaneera afaan haaraa dubbadhu mee? Dubbadhu iyyee. Afaan haaraa dubbadheedhaaf. Dubbadhu si jedhe ani naan dubbadha afaan haaraa gooftaan na kan deeboo gaaggidu shalee nyumbaa Abumuwaaz gaaggidu shalee paagee chuusaram baandantantaram. Afaan Filisxeemii. والله أنا سأ فلسطين يسن أرجع أفهم فلسطين جدا أفهم فلسطين يا حبيب تعال عليكم على المسلم أخو المسلم إن إلهكم واحد جبه ليس إن بيت ليس أمن نمنا كم عمر راوته إن أمن ديو أمن أفان عرض بته إن أمن يركون أتا المازيس والديرو والديدو وان جما يسوع سندرو شو أنجر تيمون جر درنا بس أسلا شو ما فينجرو آمين بس يوحنس توبان ما تبغى توبان Yohanis cuuphan Yesuus cuupheef moo Yesuus gaafanne Yesuusin dura biyya lafarra jira biyya lafarratti cuuphuu ture Yohanis cuuphuu ture maaliif saba isaa cuuphuu ture saba Israa'el ragaa wajjin ammas ragaan qaba wangeelarraa yookaan mataarraa
Hah. Waa'ee cuuphaa jalqaba hiikaa cuuphaa yoo ta'u nutti Gubbaa si gaafa gaariidha. dhisan. Garagaa qabata. Gurba afaan Oromoo si galaa yaa dirro lakko dirrol moo dirroo takka lama sadii moo lama takka lama waan siin jedhe Yohaannis cuuphaan cuuphu ture Yesuus dura miti cuuphaan Yesuus dura jirtimi. Yesuus osoo dhalatiin dura ture. Goobas Yohaannis cuuphaan saba Israa'el cuuphu ture moo cuuphuun ture Yesuus dura. Hin cuupne cuupne. Hin cuupne. Hattisho. Gaafa hin cuupheeru. Hin cuupne. Goob almaas Yohaannis cuuphaan Yesuus dura cuuphu ture moo cuuphuun ture. Nama gaafachuu ragaa nu fida. No isinin gaafadha. In kijibdan asirratti ummata dhiifee isiniif kan nu deema. Hin cuupne jedheetis hin cuupne jedha kijiba. Hin beeynu jedha. Yoo gaafadha ragaa fidaa fi ankoo. No dhaabbadhu akkuma jee kan atis irraa walaba hin beeytu Yohaannis cuuphaan cuuphu ture moo cuuphuun ture. Nam beekana bumoos nama gaafachuu dandeessanii ayaan beekana. Okay atis innis pente. Okay. Diro. Isin cuuphe yetti atin. Isin dhaabbadhu waan tanuma jettu deemtu nan gaafachuu deema. Ani ragaan qaba. Wangeela keessan irra waan miti. Jaran wangeela keessa dubbisnee jirra. Okay. Wanja ati Yohaannis cuuphaan maal godha yoo itti namanne si fayyadu firqina sabale. Yohaannis cuuphaan maal Yohaannis cuuphaan jedhamee. Gaafii bareeda gaafatte eebbifame. Amma qoosaa osoo hin ta'e dhugaa sofna. Maal kijibaan haasa'u jiraatu. Qoosaa keessa osoo hin ta'e dubbii amantaa. Dafi isaan qabu hin bu'a. Mana barumsaati dafi. Cuuphaan baraka kumoofaa keessa yoo tureera. Hin ture naan hin jenne naan kijibee jedhee naan kijibee. Naan kijibee dhimma ragaa baate. Lakkee malee jiiraan siin jedhe malee. Hin turre Yohaannis cuuphaan cuuphuun ture naan hin jenneeti. Yohaannis cuuphaan dura iyyuu ture. Yohaannis cuuphaan Yesuus hin dura cuuphaan jirti moo Jiiraan kumoofaa keessa jira jechaan siin jedha. Akkas hin jenne Yohaannis Yesuus hin dura Yohaannis cuuphaan cuuphu ture moo cuuphuun turre. Hin turre naan jetteemi. Cuuphaan turre. Cuuphaan turre. Yohaannis Yesuus hin dura cuuphaan hin jirtuumi. Jira. Eenyu cuuphu ture. Cuuphaan hin durii. Eenyu cuuphu ture si jedhe gurba eenyu cuuphu ture iyya. Eenyu cuuphu tureen si jedhe saba Israa'el Yesuus hin dura Yohaannis dura. Saba Israa'el kan cuuphaa ture. Kaana'aat yookiin immoo luboota mana amantaatu. Ragaan afaan. Ayyee. Ragaa. Kan cuuphaa seerri Yohaannis cuuphaan wanta kan cuupneedha jedhee pheenxee dhaggeeffadha. Almaazatti akkasuma dhaggeeffadhu. Uummata pheenxee lama nama kijibu. Tokko ta dhugaa dubbu tokko kijibu dhaggeeffadha. Ajaa'iba uummata. Ajaa'iba. Gaafa abummaas bira dhuftan diddan wangeelaati. Baga diddan. Kanaaf anaa akka ta'ee biroo hin jira. Kitaabuma kiyya naan mormitu. Yohaannis cuuphaan gartee garaa geeddarachuudhaaf cuuphuu ture. Abumwaaz. Cubburra. Ibrootaa fi Aasterii fi macaafa gartee seera shanabisuu keeti ragaa fidi dhuga baatuu kee hojaan anuma yaami'ati isheeru mana raggoodhi dhuga baatuu kee. Museen waa shan barreessee tanii amantanii miti kan inni nun barreessin. Inni nun barreessin. Museen du'ee awwaalamee qabriin isaa ilaamaan beekamne haja'u isaa barreesse kitaaba namni biyya lafaarraa boqotee jiru dhaloota du'a isaa naaf barreesse jedhu nama qabrii keessa jiru kitaaba wangeela malee jira namni qabrii keessa wangeela barreesse. Ana addunyaarraan jira bar anaaf barreesse shan. Abummaan isaamee waa'ee wangeelaan beektani barreessuu isaa to'i. Beektan naan jettu. Waanuma isaa hin beektan. Amma gurbaa kanarratti gurbaan fiduuf deemaa qaba. Gurbaan akka jedhe Yohaannis cuuphaan cuuphuun turre cuuphuun turre jedhe hin amma kanallee dhugatu. Qo'a rakkoon qaba ragaa siin hidha yeroo na gaafattan. No ni amantaa hin jedhe gurbaan kun dhuga dubbate Yohaannis cuuphaan cuuphne kan jedhu hin amantaa. Wangeela qabdaa ishee baasii seera lubootaa boqonnaa 14 si guddisa dubbisi. Baasi dubbisi. Seera lubootaa boqonnaa. Baasi uummata agarsiisi dubbisi. Taza arraan dhugaa kama barreesse beemu akkaati barreesse beemu. Amen. Na waaqayyo. Walalis. Gurbaan isa qotesa. You want this? There you go. You're welcome.
Enagamu. Inda gama. Halo. Inda gama. Eeshi. Seera luboota boqonnaa 14 lakkoofsa 51. Baasii dubbise. Amdi kasuma nafsu. Telefoona kana wanni godha waay. Maal jettan ustaas? Dhagahame? 26 آخرها 26 فدي باسي دبسي Isinitti mul'achuu dide agarsiisaan ture. لك فوني موافورا نغرسيفته Hafuuraan isinitti dubbataa jira. Fooniin isinitti dubbachaa jira. لك نوتي ندغنيا يا مجاخنيا خاتي فوران دبتس خفونين دغيسفتس نغني ديفما Eeshi akkamitti agarsiisuu dandeessee namni qabdan immoo baasaa nu agarsiisash. Na yeroon bahu daataan itti citaara. ما عندي Seera liyootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 51 dubbisa. باسي فيديو 60 ارغا